Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidaam Miidiyaa dambalii gonkummata irraa oduu sin dhageessinu jalqabarratti hangafoota oduu. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara haaraa sababeeffachuudhaan sirreeffamtoota seeraan yakkaan himatamaniif murtii seeraa qabaniif dhiifama taasise. Daandiin baabura Itiyoo Jibuutii waggaa 3 keessatti gara bu'aa qabeessummaatti ni ceesisna jedha Injiinar Takkalaa Uumam. Ambaasaaddarri Ameerikaa hooggantoota bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF waliin marii bu'aa qabeessa taasisuu ibsanim. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waacaamoo dabalatee namoota 18 irratti himannaa yakka malaamaltummaa baname. Oduu sin dhageessisuun kan isin waliin turaan awwal kurkuraati amma oduu bal'inna. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara haaraa sababeeffachuudhaan sirreeffamtoota seeraan yakkaan himatamaniif murtii seeraa qabaniif dhiifama taasise. Mootummaan dhiifama sirreeffamtoota seeraaf gadhiise jedhu kun qondaaltota olaanoo ABO dabalatee namoota siyaasaa heddummanni murtii bilisa jedheen gadhiisuu didee hidhatti dararaatii jira. Dabarsaa Jibriil Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara haaraa sababeeffachuudhaan sirreeffamtoota seeraa yakkaan himatamanii murtii seeraa qabaniif dhiifama taasisuu ibsee jira. Mootummaan dhiifama sirreeffamtoota seeraa gadhiise jedhu kun qondaaltota ABO olaanoo dabalatee namoota siyaasaa hedduu manni murtii bilisa jedheen gadhiisuu didee hidhaatti dararaa jira. Namoota manni murtii bilisa ittiin jedhee gadhiisuu diduun sirna olaantummaa seeraatiifis balaadha jechuun namoonni OFM'dhaaf yaada kennan dubbatan jiru. Sirreeffamtoonni seeraa yakkaan himatamanii murtii seeraa qaban 3,611 dhiifamaan akka gadhiifaman hooggantoonni biiroo abbaa alangaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo ibsanii jiru. Sirreeffamtoonni seeraa dhiifamni taasifameef kunneen murtii seeraa qabanii fi yakka raawwataniin gaabbanii amalaa fi naamusa gaarii kan agarsiisanidha jedhamee jira. Sirreeffamtoota seeraa kanneen yakka bosonaa mancaasuu akkasuma kontiroobaandii daddabarsaa meeshaalee waraanaa malaamaltummaa daddabarsaa namaa irrattis hirmaachuudhaan kanneen himataman dhiifamichi hin ilaallatus jedhamee jira. Gama biraatiin mootummaan sirreeffamtoota seeraa fi dhiifamaa godhee jedhu kun qondaalota olaanoo ABO dabalatee hidhamtoota siyaasaa hedduu waggootaaf mana hidhaatti dararaa jiraachuun komatamaa jira. Qondaalli ABO kan manni murtii yakka irraa bilisa ta'uu isaa mirkaneessee bilisa jedhee poolisii mana hidhaatiin gadi lakkifamuu diduudhaan gara waggoota 4dhaaf murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Qondaalota ABO kanneen murtii seeraa malee ugguramanii jiran kanneen warra koree nageenyaa jedhamanii ijaaramuun namoota qaqqaalii Oromoo irratti yakka ajjeechaa raawwachaa turan hidhe jechuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa qeeqaatii jiru. Silaa sirreeffamtoota seeraa dura warra mana murtii irra deddeebiidhaan bilisaan lakkisee fi abbaan alangaa himata irraa hin qabu jedhee lakkisuu dursaa jechuudhaan namoonni hedduun yaada isaanii miidiyaa irratti ibsatanii jiru. Qondaalota ABO 7 kanneen gara waggoota 5dhaa fi beellama malee mana hidhaatti ugguramanii jiran yoomii kamuuf akka jiru gaafii fi yaaddoo itti ta'uu namoonni yaada qaban himanii jiru. Dhiifama sirreeffamtoota seeraaf taasifamee warreen yakkoota akka hannaa fi ajjeechaa hidhamanii turan keessaa malee kanneen oromummaan isaanii yakkamanii hidhamanii jiran hin dabalatu akka jedhu warroonni mootummaa qeeqanii. Qondaalonni ABO Mikaa'el Booranaa, Kanniisaa Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa akkasuma Dr. Gabbisaa Oljira, Daawit Taaddasaa, Lammii Beenyaa fi Gadaa Gabbisaa mana murtii irraa deddeebiidhaan bilisa jedhullee gara waggoota 5f mana hidhaa keessatti ugguramanii jiru. Murtii seeraa malee namoota nagaa hidhuun kun naannoo Oromiyaa bakkoota hedduu keessattis babal'inaan mul'ataa jira. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee waajjira poolisii gandaa Duwwaa 5 fi Duwwaa 7 keessatti namoonni gara 300 ta'an murtii seeraa tokko malee yeroo dheeraadhaaf dararamaa jiraachuu OFM gabaasuun kennan yaadatama. Waajjira poolisii manneen hidhaa adda addaa, manneen hidhaa dhoksaa fi bakkoota adda addaatti hidhamuudhaan kanneen firii fi maatii bakka isaan itti hidhaman hin beeknes hedduutu jira jedhamee jira. Daandiin baabura Itiyoo Jibuutii waggaa 3 keessatti gara bu'aa qabeessummaatti ni ceesisna jedha Injiinar Takkalaa Uumam. Karoora tarsiimaa garaagarummaa waggaa 3 keessatti waldaa aksiyoona baabura Itiyoo Jibuutii dhaabbata bu'aa argamsiisu akka ta'uuf hojjetaa jiraachuu gaggeessaan dhaabbatichaa Injiinar Takkalaa Uumaa ibsanim. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa.
Daandiin baabura Itiyoo Jibuutii waggaa 3 keessatti gara bu'aa qabeessummaatti ni ceesisna jedhan Injiinar Takkalaa Uumam. Karoora tarsimaa fi garaagarummaa waggaa 3 keessatti waldaa aksiyoona baabura Itiyoo Jibuutii dhaabbata bu'aa argamsiisu akka ta'uuf hojjetaa jiraachuu hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Injiinar Takkalaa Uumaa ibsane. Injiinar Takkalaa Uumaa hojii jijjiirama eegalamee fi gurmaa'insa dhaabbata akka haaratti hundeeffame irratti hojjettoota kutaa baha biyyattii waliin kaleessa dirree dawaatti marataniiti jiru. Waggoottan 6 darbaniif tajaajila kennaa kan ture waldaan aksiyoona baabura Itiyoo Jibuutii gumaacha biyyaalessa irraa eeggamu fiduu dhiise sababoota adda addaatiin liqii keessa akka ture kan eeran Injiinar Takkalaa Uumaa dhaabbatichi liqii irraa gara bu'aa qabeessummaatti akka ce'uuf kutannoon hojjechaa jiraachuu hubachiisaniiti jiru. Jijjiirama jalqabame milkeessuudhaaf karoora tarsiimoo waggaa 3 fi gurmaa'insa hojii bu'aa qabeessa gochuu dandeessisu qophaa'us eeraniiti jiru. Mallattoo hojii fi gurmaa'insa akkasumas karoora tarsiimoo kanaan garaagarummaan dhaabbatichaa waggaa 3 keessatti bu'aa akka argamsiisu ni taasifna jedhane. Ambaasaaddarri Ameerikaa hooggantoota bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF waliin marii bu'aa qabeessa taasisuu ibsaniim. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ibrii Maasingaan daawwannaa guyyoottan 3 Maqaleetti taasisan ilaalchisee ibsa gabaabaa karaa imbaasii isaaniitiin baasaniin turtiin isaanii hooggantoota olaanoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi TPLF waliin qofatti marii bu'aa qabeessa taasisuu ibsaniim. Dabalataa Jibriil Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ambaasaaddarri Ameerikaa hooggantoota bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF waliin marii bu'aa qabeessa taasisuu ibsanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ibrii Maasingaan daawwannaa guyyoota 3 Maqaleetti taasisan ilaalchisee ibsa gabaabduu karaa ambaasii isaaniin baasanii turaniin isaanis hooggantoota olaanoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi TPLF waliin qofaatti marii bu'aa qabeessa taasisuu ibsanii jiru. Ambaasaadarichi marii qondaaltota olaanoo garee lamaan waliin taasisanii walii galtee nagaa Piriitooriyaa irra gaame naannoo Tigraay fi naannichaaf bu'uura nagaa fi tasgabbii waaraa ta'uu cimsuu isaanii akkasuma ibsuu ambaasaadarichi eeree jira. Ambaasichi hooggantoota kanneen waliin marii bu'aa qabeessa taasifamuu ibsus dhimma qondaalonni isaa hooggantoota paartichaa yookaan garee Geetaachoo Raddaa fi Gabratsiyoon Mikaa'el durfamu gidduu uumamee ilaalchisee waan jedhan hin qaban. Haaluma wal qabatuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa odeeffannoo kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodanii ambaasaadar Maasingaa waliin dhimmoota Tigraay fi barbaachisoo ta'an irratti mari'anneerra jechuun ibsan. Dhimma naannichaa keessatti nagaa waaraa mirkaneessuudhaa fi hojiirra oolmaa walii galtee Piriitooriyaa dhimmoota marii kana irratti ka'an keessaa akka ta'an eeranii jiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF gama isaatiin ibsa baaseen ambaasaadarichi dura taa'aa dhaabbichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi itti aanaa isaa Amaanu'eel Asaffaa waliin mari'achuu ibsee jira. Dabalataan ambaasaadarichi miseensota koree giddu galeessaa kora paartii tibbanaa gaggeessee irrattis filatamuu waliin mari'achuu eeree jira. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waacaamoo dabalatee namoota 18 irratti himannaa yakka malaamaltummaa baname. Baatii tokkoon dura to'annoo jala kan oolan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waacaamoo kan turan Haabtaamuu Abbabee fi itti aanaa isaanii Taamiraat Tagajee dabalatee shakkamtoota birrii biliyoona 1.3 ol mootummaa dhabamsiisan jedhaman 18 irratti himannaa yakka malaamaltummaa baname. Dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waacaamoo dabalatee shakkamtoota 18 irratti himata yakka malaamaltummaa baname. Baatii tokkoon dura to'annoo jala kan oolan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Waacaamoo kan turan Haabtaamuu Abbabee fi itti aanaa isaanii Taamiraat Tagajee dabalatee shakkamtoota birrii biliyoona 1.3 ol mootummaa dhabamsiisanii jedhaman 18 irratti himata yakka malaamaltummaa baname. Pirezidaantii Yuunivarsiiticha duraanii fi itti aanaa isaanii ala wagganaa waajjira ijaarsa Yuunivarsiitii Injiinar Mulaatuu Ektiroo Daayirektara Faayinaansii Yuunivarsiitichaa Maariikoos Yohaannisii fi dhaabbileen dhuunfaa 2 dabalatee waliigalaan shakkamtoota 18 irratti himata kanaan himatamaniiti jiru. Abbaan alangaa kaleessa mana murtii olaanaa federaalaa Addacha Ramaddii Lixaatti himata kana baneera. Haaluma kanaan abbaan alangaa akkaataa himataa shakkamtoota kanaatiin waliigalaan himata 8 irratti banu FBC'n gabaase. FBC'n gabaasa qorannoo kanaan dura dhiyeesseen dhimma saamicha qabeenya yuunivarsiitichaa irratti raawwatamaa ture saaxiluun isaa ni yaadatama. Manni murtii himatamtoota keessaa himata 17ffaa yakka qabeenya yookaan maallaqa seeraan ala argame madda isaa dhoksuun akka seera qabeessatti dhiyeessuun himatamaa mirga wabii birrii 30,000tiin hayyameef yeroo ta'u kanaan garuu manni murtii dhimma isaa akka hordofu jechuun Addacha itti aanu onkololeessa 17 ballameefi. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gungumoota irraa oduu hadhaa qabanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin waliin ture an awwal kurkuraatii gama ogummaa teeknikaatiin Umar Jamaaltiin afaana ture qophiilee OFM hafan wajjin turtii gaarii.